subhanallah amma gaafin guddaan jiru maa inni beektu oroota يا رب بابا من أقطرينا كن يا الله يا قفتاكو يا رب قطرتنا قلت no one is the mother the father I like America but I am Hunadabu baadiya biyeku ganda dhalootako baadiya biyeku ganda dhalootako baadiya biyeku ganda dhalootako it's crazy you know barama keessa jiru magaala rabaadiyaan akkanni wayu nam tokko haasaa jiru nam tokko du'aa illee kadhataa jiru magaala dhabaanii baadiyaa gaduudhaaf maaliif wanti kun uumamaa jira maaf wanti kun ta'aa jira gaala finfinnee kan qabu keenya turte garuu manni keenya baddaadhuma hawaa jira gizee kan sababni isaa maayin gaafii guddaa kan ka'u qabu jarri kuni waan haasa warran beekne qoyitaayita waluma wajjinaa sofna baadiyaa biyyeeku ganda dhalootaku azedhamu malee manni keenya persantaa 50 ol baadiyyaadhuma keessa yeroo keenya keessa ni jiraata haa ta'u malee baadiyyaa keessa yeroo jiraatan keessatti immoo haala kamiin dabarsaa jiru kan jedhu gaafii guddaadha. Akkam bultan baadiyyootaa fi gabaroota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin sangaa gabbaasan ga'ee jira odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabnu simbiraan gaa'uduu waliin Ashi baadiyyaadhaa waraanni yeroo dheeraadhaa fi aramaa boqqolloo gidduu ture yeroo ammaachimee kan itti ufee fi guyyaatti lammiiwwan aramaa kumaatamaan lakkaa'aman lubbuun darbaa jiraachuu hoogganaa humna waraanaa aramaa kan ta'an jeneraal Tuufoon ibsa kennaniiru. Akkasumas jeneraal boqqolloonis gama isaaniitiin ibsa kennaniif inni nama dabalatee sangaan waan nu duuka jiraniif waraana kana injifanna jechuun isaanis guyyaa kaleessa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Akkasumas jeneraal Tuufoonis irra deebi'uudhaan ibsa kennaniin nutis lola kana injifachuudhaa fi loltoota kanneen akka Coqorsaa Muujjaa dabalatee zamanee akkasumas daggaloota biraa hedduu isaanii oomishaa jechuun ifoomsaniiru. Kuduuf odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabnu xumurree jirra. Viidiyoo kana siyaasa koppii liinkii godhaan siin jechuu barbaada. Bakka nagaa'oodha. Oduu akka kanaatu ganda keenya baadiyyaa biyya kootii naqaqqabaa jira. Haa ta'u malee magaalaan nu amma keessa jiraannu keessatti immoo oduun jiru immoo maayini. Oduu gammachiisaa giddugalii dhaabbata oomisha duuriyyoota barandaa keenya yeroo ammaa duuriyyoota hedduu isaanii oomishuudhaan hawaasa keessatti tamsaasuu irratti argama. Maarree duuriyyoota garaagaraa bifa ajaa'ibaatiin kan qopheessaa jiru yommuu ta'u isaan keessaa tajaajila ijoollee sabiyyii qaamii barsiisuu tajaajila biiraa dhuguu tajaajila hannahatu ijoollee durbaa qabuu fi akkasumas fixachuu tajaajila ijoollee maatiidhaan buluu diduu fi kanneen biroo hedduu isaanii babal'isuu irratti argamna. Maarree odeeffannoo dabalataa fi lakkoofsi bilbilaa 0900 hojii 0 wanta hunda 0 jiruun 0 barumsa 0 yoo jettan nu argachuu dandeessu. Maarree teessoon keenya godina suuqii aanaa barandaa irratti bifa ajaa'ibaatiin nu argachuu dandeessu. Kanaafi bakka magaalaa irra baadiyyaa wayya kan jedhame haasa'amaa jiru. Waa'ee kana irratti fatee maal jetta? Baadiyyaa moo magaalaa si wayya? Ijoolleen immoo ijoolleen durbaa magaalaa keessa jiran immoo akkas jedhanii muudii qabaa jiru ta'een beeku adda. ወንድ ልጅ ሳይሆን የሰው ልጅ መኪና ሊኖረው ይገባል። እኛ ሀገር ነው እንደ ትልቅ ነገር መኪና nama tokkoof caammaadha. Makiina qabaachuun waa tokko waan nama garramuun qabu. Makiina jechuun waan bicuudha. kiu jechuun amma ka warra kana maal agoon amma gaaffiin guddaan jiru ijoolleen durbaa tokko yoo nama jaallattee karaa nuti hin beeknu keessaa inni tokkoffaa inni amma na fuutu ani jaalatee waxxaramaa jira jaalibsaa duun qaba yoo jaalatee jedhu waadaan jaalatee sirriitti qabdee jiraate ol ka'ii boo'in agarsiisa imimmaan buusii akkasi bakka al tokko jaalala dhugaadhaan yoo qabamte isa bukkeetti boo'uu danda'u qabda garuu kana qofaa miti al tokko soofajjeestis natti agarsiisuu qabda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunni arfanu jaartii jechuudha. Afur fuudha kumatti fufee jira. Ati meeqa faana? Ani artisa tokko faana. Atoo? Allama faana. Atoo? Sadafaadha. Atoo? Ani afur faana. Kun akkasii afur fuudha kumatti fufee jira. Yoo muka taane baddaa deemaa nu dhaaba. Rifatuun amma ka kiu jechuun amma ka amma yoo miti akkasiin gadi teenye jiraannu anaafati hin beeku. የኦሮሞ ቺክ ጠብሰ የሆነ ሚስታለኝ ምናምን ልትል ባልሆነ እነዚህ የኦሮሞ ሴቶች እናታቸው ሻመት ተኖርላችሁና ምድረ ቆንጆ ለአንድ ቦታ ተሰብስበው ሰውን ያሰቃያሉ ይሁን በቃ እናት ነገር ናቸው ከእናት ቤት ወጥተን እናት ቤት መግባት በለው በስማ የጭካኔያቸው ጭካኔ ማነው ስታገባቸው 4-5 አይነት ምግብ ነው በቀን እየሰሩ የሚያበሉ እሱን በቅቤ ያበደ ምግብ
ከነሱ ደግሞ ተሳስተ ልጅ አትውለድ። ከነሱ ተሳስተ ልጅ ከወለድክ እንኳን ልጅ ባህሪው ሊበላሽ ይቀርና ያንተም የተበላሸ ባህሪ ካለ ያስተካክሉታል። ያን ያክል ነው ክፋታቸው። ምድረ ቆንጆላት አከስት ቤክ ነገሩ ጆሌን አመኤስ ተጅርቲ ነው ሞጀራ ዱሪ ኑቲ ማጀራ ጉርባን ኩን ማላን ተጀት ጉርባን ተኮ ሞከና ዳጊ ጆሌን ኦሮሞ ከከጀናን መናገዲባ ፑሻፔ ኢባ አፉሪፍ ሶዶማ ኩመር ኩተን ጃላለን ከያነት ብልብል ጃላለን ከያ ቆንጆፊ ቢዩቲፉል ሆቴል ፉንዱረት ዳፊ ቆጡና እንጀት ማታኮ ይቀየተነን ሌዘሪ ኮካ ወደ ደቂቃ ሸንከሰት ሆቴል ፉንዱራት ሆቴል ሰነት አኒማልተን ኡገ እሺን አራርቢራው ኦሱማ ኡጋ ጅሩ ንቱ ዱካነ አልካን ከሳሳቲ አፎርተ ባኔ ካራማና ወኪኛቻ ኦሱማ ጅሩ መጋላን በረዲ ገሩ ጃላለ ከያ ጫላን በረድ ኢትቆርናን ሌዘሪ ከያ ባሰተነን ጃላለ ከያ ቱፍስ አኒሞ ቦዲ አነንጅራ ስፖርተኛ አናትን ቆር ሰነቦደ ማሰራን ነጀላ ይከተንጫም ማሰራ ሰኒዱዳ ገድጀናን ጃላለን ከያና ፉንዱራ ደምት ሙጫን ቀላን በረደን ቶክ መኪና ጉራቸ ነፈ ጃላለ ከያና ጀላ ለከፍ አቹማን ኢትቆፈልተሽ ማሊፍ ኢትቆፈልተ ነመሺ ለከፈ ቦክስ አነን አሮ ከጨት ገታን ጀጃል አቹማን ሆነን ነቀ ቦክስ ተከናሮ ከጨት ገቱ አጆ ሙጫ ሰፋነ በ1982 ወጅን በረን ጀጃል መኪና ቆንጆ ገሩ ጃላለ ከያ ጫላ ቢዩቲፉል ሞተ መኪናስ ነጅጅርታ ናንጀት ጃላለ ከያ ናወየጀ ይቅርታ ጎደፊ ብረደር ዶክተር አብይ ዋንከና ማልጀት ጊዜ ጃላችሁ መጨረሻና ሩዳ ቻሌንጂ ከናን namni hojjechuu qabu nama tokko qofa jennee haasofne turre isinis yuuttiinaasii qofa jedhanii isinitti himeen ture. haa ta'u malee namoonni kaan immoo akkamittuu ta'anii ashaangulliittis fayyadamanii AI'ttis fayyadamanii adurree mana jaraa jirtuttis fayyadamanii viidiyoo kan hojjetanii jiru. rakkoon qabu ijoolleen durbaa oromoo qashtiidha akkasiisu jedhamaa jiru viidiyoon dhoksaadhaanis gadhiifameera. jedhe sareenkinya jedhe ato malee ijoolleen dubaraa kan biraamoo mana keessaaf kan barbaachistu ijoollee durbaa akka kanaati. Ijoollee durbaa akka kanaa qabaannaan maatiin keessan ni kabajama. Maatiin keessan namni tokko ittiin siqatu ijoollee durbaa akka kanaa qabaachuu qabdu. Amma abbaan manaa yoo gidoo qabaannes yoo gidoo qabaate rakkoon qabu. Waynu masalphanne laa ilaaha illallah. haa ta'u malee mucaan kun Zaharaa jedhamti. Zaharaan kun biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee ni beekamti. Keessattuu TikTok irratti wanta dhiirri hojjechuudhaaf itti cimma hojjettee uummatatti agarsiisaa turte. Yeroo kana keessatti immoo filatamtee gara Turkii ni deemti. Turkii irratti wudirdirii guddaa dorgommii guddaa boksii gaggeessitee jirti. waa tokko hin dhageessu. ወደፊት ዛራ mucaa siin sun miila kaasuu qofa dandeessi malee harkaan dandeessee rukutaan jirtu siin kan biyya Turkii sun. Asiin keenyaa miilas harkas ni dandeessi. Bishaallee 323 ol fuudha akkamitti mucaa kanayyuu akka siin irra turaa jirtu hin beeku. ወደፊት አሁን yes yes አለ mucaa namaa joonjisaa jirti.
Yes, yes, Zara. Yes, yes. Hey, Zara. Hey, 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 hey. Yes, hey, hey, hey. Okay. Hey. Yes, hey. Yes, Zara. What have you? Gomba Satmai. Zara ሊቆጥር ነው ጎንበስ አትበይ እሺ ኮምቦ ተጫዎች ፋይናሊ ሙጫ ከናት ዘረርቴ ኩፍስቴ ጅርቲ ኡማኒ ኬኛ ሎሊሳፍ ጆሌን ዱርባ ኬኛ ሎሊሰረቲ ሀሰ ወንተ ከናኩን ባየ ጋሪ ዱበርቶኒ ወጅ ገራገራ ወጀተኒ ኦሎምፒክ ያዱኛ ረቲ ቤከሙን ጀራ ባየኑፍ ጋሪ ደመቃ ኢትዮጵያ ዲፊስ ዋጉዳ ገልሜሳ ጅሩ ነሞኒ ባየን ቪዲዮ ከነረቲ ቦአኒ ሩጀዳም አዳኒ እንዴነሽ ሰላሙ እንዴነ አለናል አቴቴ የለችም እንዴ የለችም ለምን ፈለካት ሁለተኛ እንዳታንኳኳ ብያ ነበር ፖሊስ ጣቢያ መጥሪያ ሰጥቶኛልና ከሰው ጋር ትንሽ ተጋጭቼ እና ከታሰርኩኝ ዋስ እንድትሆኑልኝ እኛ ምን አገባን ታዲያ በፈልገ በገባው ጣጣ ውስጥ እኛ ምን አገባን ራስህ ትወጡ ጓደኛ ነው ብዬ እኔ ባቀረብኩ መናናቅ አለብን እንዴ ወንድም ሻን ነው እንዴ ቴቴም እናቴ ነኝ በእናትህ ተው በእናትህ ሁለተኛ ይሄን ቤት እንዳታንኩ ማን ነው በር ያንኳኳ ዱርዮ ቦቼ ነው ተጣልቼ ምናምን ዋስኑ ምናምን መጥራ ተሰጥቶ ምናምን ይላል እኛ ምን አገባን ሲጀምር ወይ ልጄን አሳሱት እንዴ ትላንትና እኮ መናኸሪያ ውስጥ ለኔ ብሎ ተጣልቶ ነው ሰው ሰድቦኝ ነፍሴን በሰው ደስታ ሰላም ስሞላበት ሙጫን ኩን አደ ጓደኛቴ ጀዴ ነሞታ ወጅ ወሎሌ ፖሊስ ጣቢያ ገሊ ፖሊስ ጣቢያ ረት ዋሲ ፊድ ጀና ነመገፈቶ ደቤ ጀሩ መጀራፍ ጀዴ ወዶሌፍ ወረቀተ ጊዜ ነርጉድ አፍጀዱ ጓደኛ ሳቲፍ ወረቀተ ጊዜ ነርጉ ጓደኛን ተቆተው ወረከ ጉዳ ቀብዱስ ኦሮሞ የሚባል ህዝብ ግን ደግ ልጅውላ እናታችሁ ትባረክ እናታችሁ ሺያመት ነው ምንድነው የኛክል የዋሙን እዚህ ጀግናውላ ተሰብስቦ በእናት ሀገራችንን አሳምረው ትሽ ምረቅ ወንጆላ አረ በስማ እኔ ብሞት እንኳን ማን ልጄን እዛ ሀገር ነው ማስተማር መፈልገው አረ በስማ ምን አይነት ህዝብ ነው አንተ አከስቶር የዋህነን ነሞተኑ ትስቀቴፍ ባየኑ የዋዳ ባየኑ ጎዋር ነሞኒ ተኮተኮሙ የኛ የዋህነት አከጎጉማ ተፈረተኒ ቁማረን ታኔ ተባቹ በርባዱ ከም ጅርተን አን ወሊሳ አቡሽ ዘለቃና አንጀራኔ ስርባሃራ ባሴራ መታዱሬንሳ ጎግል ፕሌይራት እንጀራ ቢተኒ ዳገፈተኒ አከገመደኑ አብዲ ቀባ ከናፍ ዳገፈዳ ያተኑ ከና አባዴሚ ቢሻን ረት ገዲስ ጉርባን ኩን ሞቱማ ከናን ባየሉ ሊሰ ጉዳ ከኒ ቀቡኒ ቤክ ሞቱማ ከና ከኒ ጅቡኒ ቤክ ሃቶ መለ ሞቱማ ከና ጅቡ ፍጀቸ ዲምቲ ጀረሰና አውጅና ከበርባድ ኑቲ ተውንቀ አርቲስቶኒ ኬኛ ሲወጅም ከመኒ አርቲስቶ ዘጀደሙን ቀበ አርቲስቶኒ ኬኛ ጊዜ ሙዚቃ ዘሪ ባሰኒ ነው አረብሰም ዲቢ ጀራፍ ላታቱራን አቲ ጀራው ጅቴ ሲያርከርኩታቱ ጀራፊ ይግጥ የሚበርሽ ተከና ተርት ጊዜ ረክና ጊዜ ሞዋተኮ ረከተኒ ገረሙ መተከኛ ትሩፍተኒ አከና ይዩን ከሰም ባየና ማዲ እሺ አረከቲ ወጂ የሮዴም ተጫማ ቤቱ አባት ይሄ ጫማ ስንት ነው ያሪፍ ምርጫ ነው 25 ሺህ ብር ብቻ 1000 አወጣሃል 25 1000 አረማዬ ምንድነው እንበላንተ ምን ታውቃለህ እንደውም ብዙም አልተመቸኝ 600 ልሰደው ይመቻል ወይኔ መንፈስ ቅዱስ እንዴ ይቀልዳሉ እንዴ ማዘሪ ይሄ መጨረሻው ቀን 24 ሺህ 1000 ብር 23000 1200 22000 1500 21500 አይ ማይ ቀደም እኮ በጣም እኮ አስደነገጥሽኝ እኮ ስንት ብር ገዛሽው ጭቅጭቀኝ እስቲ 100 ብር ነው የገዛሁት እንዲቻላል ሃዱ ቲንኬኛ ከጀረዴ ማለቲ ቢተኑ ቤግኑ ነው ይዩየላና ገቲ ጀረቲ ቢተኒ ዱፋኑ ገቲ ጀረቲ ሂማኑ ባየኑ ይዩየላና አቶ መለገቲ ድመዘና ቢተኒ ከጀረ ዱፋኑስ ነሙኒ ባየ እንዲቤክ በሬዱ ኮደ ማልኛተንካ ነመ ኤደ መርቀኛን መርቀይዛ ከሚን መርቀ ቀበዲ ዳኩ ዛር ካንዳከ ሞ ኢሰ ባብሮት ዳካሚ ዳኩ ዛር ካንዳከሚ ነዶከተኒ መርቀኛተኒ ሚቲ ረኮን ቀቡ ባየሚ አዳገና ሞ ማልኛተን ኤደ መርቀኛኔ አዳገና ዳቦ ቁርሲ ኛታር አሞ ማልኛቻ ግርታ ዳቦ ኛታራ ቢቱና ከኒጋ እንከን አደራ ሞና ከን ጉንጅል ቆይ ታውት የት
ganama babbaanna qeenuu bite. Isin mana keessanitti waan babbareedaa nyaattan yeroo hunda. Isin mana keessanii maal nyaattan? Mana keenya nyaanni hin jiru akka keessanii birrii hin qabnu nuti. Nummoon abbaa qabeenyaati. Yeroo hunda waan himin kaa namni si arrabsa. Arraba yeroo namni na arrabsu natti tola. Hin sobiin kaan jibbita. Osoo arrabni keessan na jibbisiise aniyyuu viidiyoo tokko isin irratti laxxafu. Fuula keessan irratti laxxafu. Fuula keenya irratti laxxaftaa si haa laxxafu. TikTok irratti laxxafa jechuu barbaadeetani. Akka jedhi malee. Namni mana keessan bulu jira. Namni mana keenya bulu hin jiru kunoo qofaan bulaa watoo wajjin bulla. Ani mana keessan hin bulu. Ishii immoo dhufee mana keessan bulu. Isinis mana keenya hin bultanu. Yoo dhiifte maal xaasa. Maaliif nama arrabsitan isin? Xaasaan kun sin arrabsine baar. Rabbiin hin sodaattanu. Rabbiin nan sodaadha garuu. Anillee bareechaa na arrabsaati. Yooman si arrabsi an bareeddu. Rabbiin immoo yoo namni tasa nama wal arrabsi rabbi namatti ka'a. Dhugaa keeti rabbiin namatti ka'a. Ijoolleen keenya hojii dhabanii hadiisas jalqabadee jiru. Haa ta'u malee biyyootiin biraa garuu wanti jarri keessa jiran waa ajaa'iba woroota. Chonching China na ilaal. Mana keessa badee na ilaal yaa haadha mana keessa badee. Karaarraa kaate siite minute karaa masaadha inni nu biratti hafe inni karaarraa kaate mana diigu nu biratti hafe malee karaa masaadha na ilaali mana keessa sulululul jedhee na ilaali. Mana keessa yaa'ee na ilaali. Na ilaali yaa haadha ko na ilaali mataas joonjaa na ilaali. Amanuuf ulfaataa na ilaali akkamitti baatee galti jarri kana keessa na ilaali yaa haadha na ilaali. Na ilaali waan inni fakkaatu na ilaali. Na ilaali gaa kottu gaa goda keenyatti immoo deebi'i yaa haadha na ilaali. Misoomni koriidarii akkuma jirutti ta'ee na ilaali waan inni fakkaatu na ilaali. Projektii birrii miiliyoonii 22 na ilaali yaa haadha. Jiruu dhalanii walitti haanii eebbisiisaa jiru na ilaali. Na ilaali projektii miiliyoona 12 na ilaali. Na ilaali dhaqeen baranne gaafas biriijii gaafa waa'een nooraa baratame yaa haadho gaafa waa'een nooraa baratame injiinarri kana hojjete kilaasii dhaqeen baranne gaafas. Akkam goona. Addunyaaf nu baay'ee wal biraa fagaannee jirra. Nu kan beeknu amantiidhaan wal qoonnee wal nyaachuu waan biraatiin wal qoonnee wal nyaachuu kana ni dandeenya. Addunyaan gara biraa keessa jirti. Itoophiyaan iddoo biraa jirti. Addunyaan iddoo biraa jirti. Haa ta'u malee amantiin keenya durii Islaamnaa Ortodoksii fi amantiin biraa akka kanaatti wal hammatanii wajjin jiraatanii walii wajjin wal kabajanii jiraataa turan. ኬክ ይዘው ያው ለቅሶ ክብር እኔ ለያዝላችሁና በደንብ ተዛያዩ ማሻአላህ ሰላም እንዴ የሚገርም ነው አብሽሮ አረፍ አይዟችሁ አረፍ እንበልና ደግሞ ቀሪውን ነገር እንጫወት። akkasitti amantii wal kabajanii wajjin jiraataa ture. Yeroo kana keessatti garuu mannumti tokko ta'e uummatumti Oromoo amantiidhaan wal qoodee gandaan wal qoodee waa baay'eetiin wal qoodee kan wal nyaataa jiru ammas baay'eetu jiru. ሱብሃንአላህ ምን ያማረ መጨረሻ ነው። ተመልከቱ ይሄን ወንድማችን ዮም አረፋ ያረፈ ቀን ጀበል አረፋ ላይ ሆኖ ዱዓውን አድርግቶ እንዲሁ ገደም እንዳለ ሱብሃንአላህ መለከል ሞት መጥቶ ሩሁን ይዞት ይሄዳል። ኢነ ሊላሂ ወኢነ ኢለይሂ ራጂዑን። የሚገርማችሁ ነገር ሱብሃንአላህ ፊቱን ተመልከቱት። የፊቱን ፈገግታ እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ ሱብሃንአላህ። አላህ ሐጁን የሚቀበለው اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين። ሁላችሁም እህትና ወንድሞቼ በዱዓችሁ አትርሱት እባካችሁን። የሚያለቅስ ኢሞጃት ላኩ ዱዓ አድርጉለት። ወላሂ ዱዓ አድርጉለት። ምን አይነት እድለኛ ነው ወላሂ ይሄ ወንድማችን እድለኛ ነው። ምን ያማረ መጨረሻ ነው ሱብሃንአላህ። እኛንም እንደሱ አላህ መጨረሻችንን አሳምርልን ያ ረብ العالمين። اللهم اغفر له وارحمه እያላችሁ ዱዓ አድርጉለት። ቪዲዮን ሼር አድርጉት። akkasitti lubbuun jaraa beejira wanti kun oduu nama gammachiisu jenna malee oduu nama gaddisiisu hin jennu. Akka jarri bakka gaariitti du'anii fi fuula jaraarra fuula ifaatu mul'ata. Namoonni akka kanaa kun namoota qulqulluu akka jarri taa'ame ni tilmaamama. Haa ta'u malee uummanni keenya garuu leevalii biraa keessa jira. Durbi tokko si jaallattee maal durbi tokko si jaallattee jaalala si sana amanuudhaaf maal gochuu qabdi?
amma na fuutu ani jaalatee waxxaramaa jira jaalibsaa duun qaba. Yoo jaalaltii jedhu dhugaadhaan jaalaltii sirriitti qabdee jiraatte ol ka'ii boo'in agarsiisa. Imimmaan buusii. Maani? Imimmaan buusii agarsiisa. Dhuguma na jaalattee jiraatta taanaan imimmaan buusii kai. Ana amma namaan jaaladde niin bu'aaf. Wallaahi billahi namaan jaaladde moo niin bu'aafan. Usumaan akkanatti taa'u imimmaan niin buusaa. Kai boo'ina. Akkamin naqa baree imimmaan nama guyyisanii onneen dhaadhaan achaa jirti. Waa si jaalanne nan jaalanne gaa silaa na jaalatte imimmaan ifiin si dhufa. Inuma barbaaddu. Qaalicha na bara asirra nama guddaa fakkaata lafa bareedaa wayii tokko. Shunkurtaa dibadhoo. Amshir boona sabboona. Talo. Waan siima. Ibareedda bar ati immoo ibareedda amma yeroo wal fuune jechuudha. Ilku bitana qofaan bakka tana bakka dhiqan sangiisitti. Si dhiqa bakka bareedaa. Onni shiggirii yallamti baaka haatoo diimnaan fi gudiimti. Wallahi timbaa hatta san. Timbaa kadhamuun danda'u. Hangaan fuudhuu gaafaan fuudhuutti timbaa kan dhiti. Fuuni amma ibsaa jaarti. Jaartiin qabdu. Gandin waraabaa jedhee gannu dhabe. Sabboonaan kun maal jechuudha? Duraan isa sabboonaadhaati. Sabboonaan ni beekta? Miidiyaa ranniin beeka. Nama guddaa tokko ergite kasooraa nama guddaa irra jiru tokko mana fidee ilaalla. Wallee na kasi godhu deeman isaa. Hin qabu jetteeti immoo. Eessi jirta si biraan dhufa ija kanaa. Afaan kee kun miti nama eegamaa. Meeqa? Dime. Njoo. Mikinaatu. Dhalaan afaan kana bareeddu jaatu. Tarkaanfiin sitillee bareeddu jaa. Amma nama guddaadhaa mii haasoo bareedaa haasofnu. Eenyuun nama guddaa? Hundinuu. Nama guddaa na ijoolleedha. Umriin tee meeqa? 25. Amma ati ni fuutamoo ni heerumta. Ni fuudhama ni heeruma. Yaangi amma nama yaangiin jira yaa bakkaan fuudhuun jira gaafaan umriin 60 na geesse ni heeru. Namni yeroo warra nama umriin 60 miti miti. 18 19 25 ni fuudhama ni heeruma. Akkamitti? Ati na fuudhu feeta? Jechuun amma dullatti ani hin qabu lakki heerumuu barbaada. Dullatti maallaqa qabduu harkatte hin heerumtu. Dullatti maallaqa qabduu miti dhaggeeffadhu laa. Xiqqishoo maallaqa qabduu hin heerumu. Xiqqishoo umrii 15 maallaqa qabdu hin heerumu. Inumaa ati dullatti jetteedha? Maaliif? Si'aan kan akka barbaade kunis tolchiti. Ani dhiira bar rabbiin maa dhiira godhee na uume. Maaliif? Maaliif? Isiilleen teessee qabeenyaan harkannee beeka. Teessee ciiftee rafeesseen dhiqannee ka torba. Inni erga jaana jaalattee dhufte see maa bara erga dula kuusa kodhame si galchuu barbaada irraa xiqqoon intarviiyuu si godhuu barbaada deeqaa 5. Deeqaa 5 intarviiyuu si godhuu barbaada. Eenyu see? Akkasitti bareechitanii cheekii gootanii kaasaniitii gara kanatti kan gaduu qabdan malee akkanaan bacabaxaa ayhoonum cabaxaadhaan miti kan ta'uu qabu. Sagantaa kan fakka sagantaa biraatti bultii orota ani asudha hasen eenyuun mataan boo baay'ina dhukkubaa jira dhugaa rabbicha namni meeshaa danfisuu dandeessa bilbila kanaan naquun namaati ansii jira naan jedha dhugaa rabbicha. Are you serious right now, bro?